السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركة ونجرتني فيا كيسني نجا كيسني فجراتني يا رب ساكن سنجي سنين دك سنو سنين جنة. ربي هي كينيا هي نجا هي جمعت ربي نفاتاسو هي هنداي هي بدي كن الكائن كان ربي نرى قديها قبل ربي هي هنداي نجاها بوسو جنة. Dura du'aayin moga bareedduudha miti du'aayin waan hunda namarraa fagaasisan ta'ee fi gaaris badaa kan sitti dhufu du'aayin namarraa fageessan ta'ee fi du'aayitiin jalqabee jira har'a rabbi muraada keenya hunda rabbi nu haa guutu. Ittaansi immoo amuu sirrii hin hojjenne akkuma argitanii maayee fi asan jaalalleedha jechuudha. Har'a maaheen illee akka baluu jechuun morma nama jallisaa jedhee Oromoon mammaaskaa jechuudha. Maaheen illee akka goddanyaa ishee jechuu waa biraa keessa galtee amuu fi asaniin akkasitti wal tumsiisaa jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi mucaa kana hin gaddaa torbee duraa hababaa kenneefinnaan hababaa sanarraa fuutee asan wajjiniin jaalalleedha. Garanii kaatti hin galle jarri lama. Garanii kaatti hin galle garuu akkasumaanii sila akka shari'aattiin eeyyamu ture akka kanaa ta'uunu egaa han abbaan irra beeku budaadha jedhani mammaaska Oromoo isa keessa nu gashu akka barbaadde garuu fakkeenyaa fi asan akkama amuutiin amma funyaan rukutee iske kana otoo ija keessa dha'ee jiraatee wayin immoo funyaan kun yoo cabee jiraatee eenyutu mana hidhaatti hafe eenyutu rakkina guddaarra ga'e har'a akkuma boskiitiin funyaan keessa dha'ee kana yoo boskichaatiin ija keessa dha'ee agartuu ijaa keessaa hin galaasee yoo anoo kana na dhibaa wallaahi azim dhugaa isinitti hima yoo amma fakkeenya miila aarii keessa galeeraa asanii isheen jechi ani gisee tokko dubartiin maal ta'uu jirra maaltu nutti dhufuu jira gara kamitti deemaa jirra dhugaa rabbii han Itoophiyaa keessa bu'ee jiru gooftaan jinnii keessa naqeera yoo ta'e malee nagaa miti ta'e dhuguma doraalichuma mi'eeffatanii akkuma namni isaan jedhu doraalaaf akkas ta'u ta'e dolaalaaf immoo haqilii of buusu yoo ta'e dhugaa rabbii doraalaan jiraattanii dura kanaan sin bushee maatiin keessan aaliin keessan kanaan guddate kanaan sin guddisee ati keessaniif abbaan keessan daangaa darbitanii dhugaa rabbii nama jibbisiisa waan jarri hojjetaa jiranii jechuudha. Kanaaf fudhattee kaatee nama ishee katattaluutu jira mucaan buttaa jira asanillee isheen illee buttaa jiru zim jettee akkasitti namni sitti hidhatee waan tokko irraa fudhachuun bareedaa miti maahee balleessitee jirta. Kana biraan immoo waan qabdu asan wajjin jaalalleedha jettee duuba deemtee yoo inni rakkatus yoo inni waa tokko ta'e yoo loltus isa malee jettee bo'aa turte. Baada hin jaallanne eddee hin jaallanne ta'e maaliif faana irra deemta? Maaliif isa malee jetta? Akkamiin kan waggaa tokko wajjin turtan dhiistanii immoo deebitanii hankaleessa argitanii kaf gootusi. Isa wajjin nyaattanii uddan immoo deebitanii maaf zig gootu. Moo akkuma goddanyaa keeti akkuma amma ishee fi haimee goddanyaa dhimti akkuma amma haimee burukeetiin gochaa jirtu. Akkasuma jalqabdee jechuudha. Dhugaa rabbii amma kaleessa ishee ilaalee waan haimeen hojjetu sana hojjetu wallaahi dhugaa sirriitti soba miti wallaahi haimeetu sirba tokko sirbitee jaalalli eenyuun ajjeesee beeka hin gurraachessa malee jettee sirbiteetti jechuudha. Maayin illee jecha haimeen xaqqamamte sana fayyadamte kaleessa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka namaa miti. Akka kee of taatee deemta malee akka baluu sanaan ta'a miti. Akka keetti of ta'ii deema. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa waan jarri hojjetan. Kanaafiyyuu amma ijoolleen ammallee wal bira hafaan jirtu jechuudha. Eengadda asan miila aariitiin funyaan dha'ee iiskeera. Amuu akka argitan kana funyaan kana keessa dha'ee funyaan bobboko keera. Hin dhiigee sharraabiin dhiiga bichaa ta'ee jechuudha saayitii sanatti. Ammallee nagaa buusaan jirtu maayeen. Ammas immoo waamee makiina keessa amuun bakka inni geessuun beeku fudhatee qeeleera lammaffaa jechuudha. Akka argitan edda galgala waraabuuf jedheen illee seeroon qabuun dhiise jechuudha waan viidiyoo kaleessa gadhiisan galgala keessa jechuudha. Asan immoo wajjiniin hin deemtu jedhee jira. Ammallee ijoollee lamaan girgir jedhee kaameraatu jidduutti dhaamee malee warra kutuun abadi kaleessayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif akkas ta'an
maaliif dhiiga buusi wal buusisu maaliif gayyama an jechi yoo inni bu'e malee hin ta'u jaalal yoo asaniin hin barbaanne ta'e asan ani siin hin barbaadu dirqamni hin jiru siin hin barbaadu ani jireenya hannaa ta'e maraxadhee jiraachuuf mirga qaba yoo jettanii biraa yoo deemtan bareeda tokko otoo kana wajjiniin haasoftanii kana wajjiniin illee haasa'u otoo kana wajjiniin haasoftanii kana wajjiniin haasa'u namni kana keessa yoo dingata wal darbee wal miidhaarra wal geessise godaatii tokkorra wal geessise eenyutti miidhama har'a asaan mana hidhaatti hafee jechuudha asaanumatti hidhama yoo har'a agartuu ijoo wajjin qallaalii miti inni funyaan dha'ee kun otoo agartuu ijaa dha'ee qallaalii miti dhugaa rabbii agartuun qalbii miti baay'ee tokko nama gaddisiisa lakkisaa dhiisaa dhugaa gargamitti deemaa jirtu dhiisaa rabbiin jinnii shaxaana sin keessa kaate kana rabbii sinirraa gadaa qabu malee wallaahi ربي سنراها قبو مالي وقال ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي سنهاك أيش والله ربي سنهاك أيش كيسما ورئتو ميساني بقدة بيك ماتي ربي مصيبة قد تبوسيتي أني بيكون ممرات ولا إجولي ولا بلتيك وراتي جرو إسا جالا اللي رجرو إسا بلتيه راتي جرو كنا هنقب وقال بچو إنما هو الراسة إنها قد كيسو ما أكا إجولي بطا جرا كان مهنجر واكيسا كأيتي آنين بيكو وقا ربي واكيسا كأيتين بيكو يو نمني سانغور سلين أغان إيسا وجدني ليه كان إذن كان بيتشان إجولي باين إجولي بطا جرا بسم الله الرحمن الرحيم جدو كان واجني تتنم إيروتي مني أكا كان والنياتا جرتون دي شيء وقا ربي نمني أما سامما قلت مالي في نمني سنتي يروتي فايدا ما مالي نمني مالي في يرو هند سنتي فايدا ما أنا بيرناتي dhugaa rabbiiti magallacha nama maal taatu isin yeroo hunda mammaas kataatanii dhugaa rabbii nama gaddisiisa baay'ee tokkotti ni ulfaata dhugaa akkama argitan kana doraalaaf jedhanii akkas ta'u yoo doraalli isinii dhufe yoo dhiiga wal buustanii yoo wal eddee tokko wal miitanii malee hin ta'u doraalli dhufu kana maayeetuyyuu amuuf asan akka balaa guddaarra akka isaan gaane hangochaa jiru maaheessidha maahee dhaabbadhu hin gaabbitan maahee dhaabba jidduu jalaatti nagaa buusi yoo asaniin hin barbaanne asan wajjin waggaa tokko turteetta ammoo eengadda argite jidduu lamaa dhaabbadhuuti qurxii jaraatti miti yoo asaniin hin barbaanne asan sin barbaadu jireenyi koo ammoo wajjiniin malee si wajjiniin miti yoo jette mirga keetiin dandeessa garuu immoo ijoollee lamaan akka isaan wal miidhan hin godhin karaa dubartii kan ka'e karaa ijoollee kan ka'e sirmaayuu gadi hin qabbanaa'u jedha dhugaa rabbiitii. Injira balaa ijoolleen qabsiistee fi balaa hin qabsiistee yoo dhugumaam kana yeroo hunda kana jecha kanatti fayyadama namni jechuudha dhuguma immoo gizee ilaalamu jechuudha kanaafiyyuu han dhuftellee kootii baasee itti uffisa asaniin aarsuuf hin qaqqaba makiinaa bana makiinaa keessa kootu galii jedha barri makiinaa banaa fi maaliif kana hundaa maaliif akka kana fakkeessuun maaliif barbaachise? Nam tokko aarii eddee wal dha'uun beekamu aarii keessa gisee sana yoo duuteyyuu nama jaallatu tokko nama jaalallee tokko yoo dhufee akkas akka inni ta'u eenyumtuu dhiisu. Nam meeqa lubbuun jaalalu wayima jaalalaa irratti lubbuu meeqa wal baasaa jiru namni tokko. Wayima jaalalutti nima waan hin taane miidhaa walirra geessee fuudhee asiidii walitti daffaa jiru ija wal dhowwatee jimsii wal dhowwataa jiru jaalaluma keessaanii hinaaffaa keessaanii dhugaa rabbii hinaaffaa keessaati miidhaa wal guddaarraa namni baay'ee wal geessisee jiru jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan maaheen rakkina guddaa ijoollee namaa jidduutti kan uumaa jiru maaheedha jechuudha. Maaheen akka goddanyaa ta'uu fi ibidda qabsiisaa jirti. Asan immoo dhaabatee ilaalaa jiru miira aarii keessa galeera kaleessallee waltuu hundhamanii kaameraatu jidduutti dhaabatee miidhaa walirra geessisuurra otoo maahee jidduu isaaniitii lamaan jidduuttuu argamuu otoo dhiiste xuruu ture. Yoo kun si waamullee otoo lama taate achitti argamuu dhiiste bareedaa akka kootti. Dhiisi si qoccaa asan rakkina tokkorra bu'ee mana hidhaa tokko yoo galee gaabbitee eddee fuutuu dhabda. Amuun illee miidhamee jechuun rakkinadha siifisi. Kanaafiyyuu ijoolleen kun obboloota akiraati lamaan isaaniiyyuu akka isaan immoo zanni walitti badanii akka isaan wal miidhanii hin godhin dhiisi dhaabbadhu maayee dhaabbadhu dhugaa rabbii dhaabbu waan itti deemaa jirtu waan itti hojjechaa jirtu maayee sirrii miti dura akkas miti maahee ati dhugaa rabbii agartuu hundaati namni si jaallata kabaja namni sii qaba namni immoo
bakka kabajaatti yoo argame yoo ofii of kabaje namni isa kabajaa jechuudha. Yoo ati bakka kabajaatti hin argamne immoo akkuma amma haimeefaa gadi buusanii namni eessa togaa jedhanii gadi isaan buusanii jecha isaaniitiin akkasumatti illee gadi bu'uun kee wanti nafe har'a gararraa jiru boor gajjallaa nima jiraa jechuudha. Hin beekamu yeroon iddoo tokko addunyaan iddoo tokko dhaabattu dhugaa rabbii har'a kaf booruu ziqiidha. Kanaafuu otoo of kabajan bareedaadha. Kabajaan deema. Keessumaa rabbiin nagaa isinii haa buusu malee doraatu isaan maraachaa doraalaaf jedhanii dhiiga wal buusu doraalaaf jedhanii wal tumu maali doraalli kan rabbi isinii razzaqe yoo dhiiga buustan malee doraalli gadi isinii dhufe isiniin jedhee jira. Mahan hojjettan alhamdulillah haasoftanii kolfitanii yoo gadhiifattan viidiyoo keessan inuma isinii daawwatamaa jira. Maaltu cinqitii kana keessa sin geesse namni baay'ee nama diraamaa hojjetu lakki isaan dhugaa miti jedha. Maaliif diraamaa maaliyyuu haa ta'u maaf dhiiga wal buusuu nu fare? Diraamaa irratti dhiigni qaldiidha nam tokko wal dhahee wal funuunsuu jechuun. Kanaafuu hin ulfaata baay'ee tokko namarraa fokkisaa. Namni namarraa jaallatu, harrabbi namarraa jaallatu. Darbee immoo harrabbi namni namarraa jaallatu hojjetan bareedaadha. Waan illee maaheen hojjechaa jirtu sirrii miti. Ammoo atillee ijoollee kana lamaan jidduu galuun tokkoffaa sirrii miti akka asan jaallatu hin beektaa jechuudha. Ammoo hin beektati kana sirriitti. Garuu immoo waan ati dhuftee keessa galtee jara lamaan baxabbaxxuu fi situ beekaa isaa atillee otoo dhaabbatte bareedaadha. Ammoo dhaabbatillee miidhaa guddaarra waliin geessisiina. Dhugaa rabbii nama jibbisiisa. Hojii isin itti jirtan kana nama jibbisiisaa jechuudha. Ammoo jechuun bakka rakkataa tokkotti ijoollee darasaawota quraana qara'u kana kitaaba quraana bitee nama hiraa ture jechuudha. Namallee diinii isaan irratti cimaa tokkodha amuuni. Amuun gizee gaddee biyya akkas ta'u gizee argamu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Amuu namni bakka kanatti sin eegu ture. Amuu amma samuunii kana amuun akka tokko ta'aa jirtaatillee. Amuu of sirreessi. Waan sirraan bareedne tokko hin hojjetiin. Waan sin ilaashisne tokkotti hin deemin dhugaa rabbii. Dhaabudha mootillee dhugaa rabbii sirraayatillee. Asanillee tigisti asan obsa barbaachisaa. Wal miidhuuf asan hin ariifatiini. Maaliif booda rakkinni mataa kee irra gaa namni si rakkatu hin jiru sumatu rakkataa jechuudha. Kanaaf immoo obsi barbaachisaadha. Yoo danda'ame otoo wal arguu dhiistanii xiqqoo walirraa sixxan bareedaadha. Miila aarii keessa wal miitanii asanillee rakkina keessa buutaa. Amuun illee bakka tokko yoo miidhame namni isa wajjin miidhamu hin jiru. Maaheen immoo walitti waamee ijoollee wal ficcisiisaa jiru sidha. Amma asan kaleessa hafii eessa deemtan makiinaa wajjin yaabbatte eessa deemuuf jenna singashuu jette maaheen singashuu jette. Makiinaa banee amuun keessa gashatee jechuudha isheetiin. Awwa sanatti asan makiinaa banee makiinaa irratti isaan mugutaa jira. Darbatanii bira deeman haa ta'u waltu mana haa ta'u hin beeku kaameraan gidduutti dhaabatee jira jechuudha. Kanaafuu rabbiin sina haa qeessu dogongora guddaa uumaa jirtu. Amuun illee fiqranyaa kee miti hin beeku fiqranyaa maa keetti. Kana booda ana wajjiniin malee si wajjiniin miti jedha. Murteessaan maahee bira tokkoffaa jechuudha. Hawwalitti si naqaa jiru maahee wanta ta'eef murteessaan maaheedha. Yoo barbaadde maaheen asan hin barbaadu yoo ta'e dirqamillee asan waan tokko gochuun hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkuma eeggadde jettee nuti jaalallee miti goddanyaadha malee aniif asan dura fiqranyaa jedhanii waliin jiraachaa turan. Har'a immoo gizee addisii dhufu immoo nuti fiqranyaa moo jaalallee goddanyaa bakka dhugaa rabbii gizee tokko baay'ee tokko nama garrama dhugaa rabbii waan namatti adeemu. Maaliif waan namarraan ilaachisne tokko waan namarraa hin bareedne tokko maaliif akkas ta'ama? Maaliif amma baay'ee tokko nama garrama baay'ee tokkos nama dhiba dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu baay'ee tokko yoo ilaaltanii kan jireenya habba haadha ijoollee kan bultiisaa nama meeqa wallaahi tuburoota meeqa kan jireenya warruma ilmoo qabu kan Hubiyyaan illee amma araaramtee jirti eeggadda kaleessa immoo eeggadda araarsanii iyyuuti inni nan deema bakka biraa jirnaani. Kana hundaa akkamiin jireenya ofii bultii ofii keessatti qalbii qalladuun maaliif barbaachise
bultii ofii akka kanatti bit gochuu maaliif barbaachise? Nama gaddisiisa lakkisaa dhaabbaa. Rabbi nagaa isin haa buusu. Rabbiin sheexana isin keessa facaase isin irraa